اي ويني كليسا ويا ابو ربي هذا بابا صبري غن يا رمو يا ورمو بقى وان هنتاني انت لقينا بقى رابرت جولي تنرا جولي تنرا برد دامي برنوتي سيني فاتو هندوني خدوه جوز نجرا هندوني جوز نجرا ربي عم بيسوف هادو ما في أبا إساسا نف هذا سو أبا عن ولي نوافلة ولي ناديم نخجو صنف ربي هادو ما في أبا إسا مسكينة لفا غرغراني ما نكم نخنا بيجي إرجسان إسانو ما جي عم بيسو يو هندوني يجو يو هندوني ربي نجولو ما هادو ما أبا إساسا نف هادو مثلا يا الموتي يتو صنف ربي عم بيسو والله namni garuu du'ee haja'us ni jira wallahi du'ee jira I don't know bicha yoo du'anis raabaroo imsa furadha warroonni biyya arabaa jirtan bakka waan biyyi sun hin ayyamne hin hojjetina maalleeni achiin dhufu fidaa mataa keessanii haaboo bakka fidaa mataa keessanii tujjaarummaan achiin dhuftu haaftu fira isa haadhaaf abbaa keessaniif yaada nama isin gizee hedduu nama kamiitifuu yaaduu baattan haadu masidal teebiyaati amma haadha kee du'e jechuudha osoo hin ta'in jechuu wallahi laazim badiisan ni beeytan akka isin yoo qaban isin ajjeesan bar ni beeytan hin beeytani barreessaa koomantii suudii keessatti hashishaa yoo qabamtan akka isin fannisan akka isin ajjeesan hin beeytani barreessaame ni beektan mi hashiishni biyya kanattillee yoo qabamte dachii jala sagalee keetu bada unkaan hashiishaa miti jimaan biyya tanatti jimaa sirra qabnaa taana oromoo meeqaa kuno yoo yaadattan ijoollee oromoo takka badanii na jiraachuu isaaniitu namni beeku hin jiru dachii jala si dhabamsiisan sagalee keetu namni dhaga'u hin jiru du'uu keetii miti bar namni jiraateetu du'uuf hin deemaa jettaa bar biyya tanatti jiraachuu keetu si dhabamsiisaniin isin hin jedhabamaa si godhan dhabama Senegalé Oromoon immoo osuma beeytu hojjetti anamma waan takka itti duute yoo naan jaani maalleen bika sanii dhufu haaboo dura kan yaadadhu ummaatii yaadadha miskiintitti achi teessee hirriiban haa dhabdee sanii yaadadha jechuudha haati teenya bar warri keenya gaafuma biyyaa baanu bar hirriiba nagaa rafani bar hirriiba nagaa rafan gizee hunda gizee waa iyyees alatti ilmoo qabane akkumatti ilmoo kan alatti eegan jechuudha gaafa waa waatees namni dhalee amma namni dhalee hin beeka jechuudha gaafa waa xiqqashoo shuk jee gurri haadhateeti waa ilmooti jeetti yoo biyya arabarraa fooqirraa waa darban jee waa ilmooti gizee meeqa baaree jechuudha waa shuk jechuutu gizee meeqa baaree dunkaa waan badii daleedeeti miti kanaafu ijoolleen dalagaa kana keessa jirta yoo jiraatan ammumarraa ijoolluma tanarraa barnoota fudhadhaati dhaaba bakka dhaaba karaa sanii maalleen dhufu isiniin fayyadu amma ijoolleen suni haadha abbaa bira kutee miti hawaasa oromoo guutuu boochiste jechuudha wallahi an bakka akka malee garaa na badee giseen dhaggeeffadhu isinii galee nama ilma namaa ta'ee namni ijoollee saniif hin booyinni jira jee yaadu ilma namaa yoo ta'e jechuudha yoo ilma namarraa dhuguma ilma namarraa kadhalatu ta'e namummaa yoo itti dhagahame namni ijoollee saniif hin gaddiin ni jira jee yaadu hangama kiyyaan kanaafuu waan kana yoo hojjetaa jiraattan warri hojjetaa jirtan ijoollee tanarraa barumsa fudhadhaan isiniin jaa yoo du'anis rabbi raamataa godhuufi yoo jiraatanis rabbiin haadhaa fi abbaa isaanii saniif jecha isaan hambise jechuudha wallaahi irraanfadheen tura jalatti lamaantu na barreesse wallaahi garaa na badee bismillaahi uff bar kanama aarsu ni beekani osoo beekaniiti bar gam tokkoonis gisee laaltu osoo beekaniiti akka qabaman yoo qabaman akka ajjeefaman yoo qabaman akka dhiifamne ni beekani bar ni beekan namni osoo hin beekin yoo waateellee wanta kanama aarsani beekani amma dura maaltu jira seetan mincoo takkaatutu bararuu deemaana Ameerikaa deemuu deemti jedhanii Ameerikaa kana deemti maal godhani saayiboota isiitutu miciyyoon diyaasporatti heerumtee na abbaa manaa isii abbaa qabeenya guddaadha micoolee rabbiin hiree bireechisee fi Ameerikaa kana deemti
Saayiboonni si kun jireenya isitti waan hinaafaniif waan arif Oromoodha baay'isa Oromoodha isin galee. Jireenya isii kanatti waan hinaafaniif fuudhanii jechuu jimaa hashiisha maal fuudhanii jechuu boorsaa isii keessa godhaniif. Sanboota isin saayiboota hiyyeettee keeka waliin murtee biifee kana waliin godhanii uffata handaanatii uffatanii bahara kanarratti waliin kabajanii gaggeessaa ajaa'ibaa gaggeessaa sargii fakkaattu kana saayiboota isii waliin adda uwwisee deemtu qopheessitee haala bareedaan goote eerpoortiitti fattashaa wanti jiran boorsaa kee ilaalanii gizee ilaalan qabanii jechuudha. Ameerikaan isiitis hafee isiinis haftee hidhamtee waa meeqa taatee rakkoo meeqa keessa galtee jechuudha. Isin galee maaliif amma nama akkanaa kun nama garaa nama balleessa nama osoo waa badii isaatiin badii isaa malee hireen itti baddu badii isaa malee hidhamu badii isaa malee waa ta'u kun garaa nama balleessa. Garuu amma kajoollee tana osoo beekanii itti godhan osoo beekanii godhanillee kanama garaa nama balleessu maani haadha abbaa isaaniiti. Namni amma isaan caala ka garaa nu balleesse haadha abbaa isaaniiti way ijoolleedha ijoollee miti akkuma dubbanna haadha abbaa isaaniiti ka garaa nu balleesse nutis nu boochisee jechuudha. Maaliif miskiinoonni waa takka hin beekne achitti wanti akkasitti booyanii akkas rakkoo san keessa galan haadha abbaa isaaniiti garaa nama balleessa. Isaan osoo hin ta'in osoo beekanii yoo duunees duunee qabannoonnees qabamne jaanii hojjetan. Kanaafuu rabbii haaliqa isa sodaadha. Haadha abbaa keessanii osoo lubbuun jiranii gammachiisa. Waan isaan gaddisiisu waan amma isaan ifiinni deemtan garuu haadha abbaa keessan waan isaan gaddisiisu waan isaan wanni joo hin godhina. Osoo rakkoon feetisitti jiraatti waan lubbuu kee balleessu hin godhin. Karaa baaraa kanaanis hin deemina osoo jennu deemna. Rabbiin osoo waan tokko lubbuu kee hin balleessa jettee beektutti deemuun haraamii jedhan. Baara kana keessatti akka duutu osoo beektuu baara keessa seenuun lubbuu kan akka ifii keetii balleessetti fudhatama. Wanta kana lubbuu kee ni balleessa osoo itti beektu lubbuu kee balleessu lubbuun teessa waa hundarra jaalachuu qabdan. Isin galee kanaafuu yaa Rabbi sini adirmatu warra hafeellee nama hedduu nama 40 meeqa jettansa nama hedduudha jettan miti. Bicha miidiyaa Facebook irra laalee man arke garuu garaa nama balleessa wallahi. Suudiin tunumaa akka garaa jabaattisa. Nama 47 amma qaluu fi fannisu deeman jechuudha. Garuu dhiifama naa godhaati. Waan lammii biraa ta'aniif malee islaa lammii Suudii kana godhe ni ajjeesanii meenaa hima. Warri Suudii keessa jiraatan seera sanii isintu beeka. Waan lammii biyya biraa ta'aniif immoo lammiin isaanii yoo kana godhe illee akkuma ajjeefama. Lammii isaanii ni ajjeesanii. Hundaa. Okay, hundumaa akkas godhanii. Isaaniitillee yoo waan akkasii gurguree nima fannifama. Hai seera badaadha wallaahi. No. Garuu isaanii waan ajjeesanis ni fakkaata. Yoo waan san qabanillee karaa maallaqaatiin waan jijjiiraniif natti fakkaata garuu karaa maallaqaatiin fa'a akka shanyiin isaatis wantiin isaatis aaliin isaas guurtee maallaqatti deebistuuf lubbuu isaas karaa maallaqaatiin waan deebisan na fakkaata. Malee Islaama Suudii ta'anii ijoollee warra lammii biyya sanii ta'anii nama 47 ajjeesuudhaaf osoo qabban biyyi guutuun hin diniyyitu kaate biyyi sun guutuu hin iyyitu. Maal noonoo ittanii ajjeesan jechaa jirtan moo hin ajjeesan jechaa jirtan qofa lammii isaanii yoo ta'an. Garuu Dr. Abiyyiin mootummaan keenya kan Itoophiyaadha. Waan kana lammii isaa badii balleesteef kaasaa takkiin immoo ni ajjeesanii. Okay. Hin jiru bakka amma mootummaan keenya illeen dhaqee gaafatu dhaqee araara buusuu waan danda'u anaatu godhaa jechuullee hin danda'u. Silaa mootummaan akkas jedhullee hin jiru garuu akkasillee hin danda'u jechuudha. Seera biyyattiin keessa jechuudha kun miti. No hin danda'amu. Okay. Biyya san keessatti kan nama ajjeesin ajjeefama kan nama hatanii harkaan murama kan waan akkanaa balleeffamanii ajjeefamaa jiru seera qophaa'ee jiru jechuu kun. Okay.
biyya tanatti illee nama najjeesan garuu nama hidhan malee kanama yeroo hidhaan nama hidhan hidhuma du'aas wanti jaan kanama akkuma wanti hidhuma umrii kee guutuuf as hidhan malee achuma keessatti ifumaaf rakkattee ifumaaf wanta taatee wanni jetta malee akkasti fannisan kajaansu suuduma jira wallaahi biyya tana nagarree nama fannisan jaansa. በጣም ገራና መበለስቲ ቱራን ኦሮሞ ማት ኦሮሞ እንትን ቢኩ ሙንቶት ሚደምቲ ወላይ አመዱሮ ስፐር ኦሮሞ አካና ጎዳኒ ይጅራን ይበር አመዱሮሌ ኦሮሞ አጂፋሜ ይጅራ ሰኑ ኦሮሞ ዳበር ኦሮሞ ዳም እንዲኖ ሁንዲኖ ኦሮሞ ዳሚ ሞ ኤልትራኒስ ትግሬኒስ አማሪኒስ ሁንዲ ወልኸይሰ ጅራን ሁንዱ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ዳ ሁንዲኑ አይ ኢትዮጵያ ከሩናንተ ያደኒ ዳመዱ ሲንጃኒ ሃዳ አባ ከቲቲ አኑ ከኒም በይና ከሲ ቦዬ ፋዳ አባ ከቲ ዳመዱ ሲንጃኒ ዱፊን ደመቴ ይመቱ ያደ ኦ ማይ ጉድነስ ላ ኢላሃ ኢላላ ውይ ዱቲ ኦሶስቲን ቤኪን ዱፍቱ ሰን ተረቢሱን በረው ሷቲን ቤኪን ሰተ ዱፍቲ በር ሶዋት ጉያ እምቤከቲን ታይል ማናማቱን ሲሙርቴሳኒ ሲኻያን ኡልፋታ